kaayyoon guyyaa har'aa agarsiisa fardaa fi aadaa uffannaa Oromooti kan guyyaa har'aa kabajaa jirru. Akka waliigalaatti yeroo ammaa mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa irratti hojii ijoo gurguddoo ta'an hedduu hojjechaa kan jiru. Kanaan wal qabate akka magaalaa Shaggarittis kutaalee magaalaa 12 qabnu keessatti torbee aadaa jechuudhaan hojiiwwan haaromsa aadaatiin gadi bu'anii jiran hojiidhaan eegalchiisuu irra jirra. San keessaa guyyaa irraa akka magaalaa kutaa magaalaa Sabbataatti agarsiisa fardaa fi akkasumas agarsiisa wayyaa aadaa akkasumas agarsiisa weelluu aadaa farda waliin wal qabatee jirudha kan gaggeeffamaa jiru. Fardi Oromoo biratti gootummaan beekama jechuudha. Oromoon gootummaan beekama, gootummaa Oromoo yoo kaasnu farda biraa hambisuun hin danda'amu jechuudha. Mallattoo gootummaa isaati jechuudha. Akkasumas roorroo fardarra taa'eeti kan ibsatu. Fakkeenyaaf waraana Adwaa kaasuu hin dandeenya. Gootota achi keessatti tumsa godhan biyya kanaaf kaasuu dandeenya. Jara yoo kaasnu farda biraa hambisuu hin dandeenyu jechuudha. Farda qabatee roorroo gammachuusaa dhageessifataa, farda qabatee roorroo gaddattiin ibsataa, aadaa hedduu qaba jechuudha. Fardi gaarii harkisuu hin qabu. Sababiin isaas fardi kan beekamu goota baachuudhaan yookiin goota qaqqabsiisee waraanuudhaan yookaan immoo gammachuus ibsachuuf yeroo deemu ittiin imaluudha malee meeshaa yookiin nuukileera Oromooti farda jechuun jechuudha. Malee gaarii harkisuu hin qabu. Kanaaf bakka hin malleef ooluu hin qabu. Abbaa sooree abbaa dabalee gaarii baduma abbaa sooree abbaa dabalee kan jalqabaa murtee gaarii baduma kan jalqabaa murtee gaarii baduma sakkamiin hojjete gaarii baduma yaa fardee Oromoo gaarii baduma kan niira jaalate gaarii baduma sakkamiin tolsite gaarii baduma farduma alamoo abbaa sooree farduma alamoo abbaa sooree abbaa dabalee. Magaalaa Shaggar keessatti aadaan maal fakkaataa yoo jennee fudhannee ilaalle bu'aa ba'iin kanaan dura aadaa irratti dhiibbaan taasifamaa ture akka magaalaa Shaggaritti immoo daran olaanaadha jechuun hin danda'amu. Isa kana bakkatti deebisuudhaaf hojiiwwan gurguddoo hojjechuudhaaf karoorfannee jirra. Inni odoo warra kumaan bitanii yaadimini bateeni amagawee bitan amagawee bitan amagawee bitan amagawee bitan amagawee bitan yaadimini bateeni. Aadaan kun kan xintii dur nu jalaa baritu nu deebi'e har'ammoo aadaa keenya kan barisan kun uffanna jenneeti farda miidhagsinee tollee waan qabnu qabannee itoo manaa ba'a. Keessumaa haaromsa aadaa wal qabate aadaan haaraa finnu hin jiru. Aadichi uummatichi harka kan inni jiru jechuudha. Abbaa sooree abbaa dabalee gaarii baduma abbaa sooree abbaa dabalee kan jalqabaa murtee gaarii baduma kan jalqabaa murtee gaarii baduma sakkamiin hojjete gaarii baduma yaa fardee Oromoo gaarii baduma kan niira jaalate gaarii baduma sakkamiin tolsite gaarii baduma. Fardi nama tokkoof uumame. Maal jedhan gisee karaa deemanii ulee gomboleechaa nama koodee hin qabne farda xobboleechaa jedhan. Aadaa abbaa kunuunfata. Kunuunfachuuf immoo beekuu qabna. Beekuuf immoo ofitti deebi'uu qabna. Ofitti deebine hoo deebine of gaafannaa jechuudha. Maal gaafanna aadaan Oromoo maalidha? Aadaan kiyya maalidha? Ani aadaa kiyya keessaa kamiin qabadheen jira? Kamiin gateen jira? Kamiinan beekamaa jira? Kamiinan gatamaa jira? Han jedhu san dhaloonni qorachuu qaba. Abbootiin immoo dabarsuu qabu. Gorsuu qabu. Nutti himuu qabu. Sanarraa fudhannee aadaan kan kooti natu kunuunsa natu dagaagsa kaleessa carraa akkasii argachuu dhiisuudhaan kanan sadarkaa amma irra jiru kanarra jiru har'a immoo carraan na harka jira. Haaromsa aadaa jedhee mootummaan xiyyeeffannoo kenne aadaa kee bakka jirutti xiyyeeffadhuuti haareffadhu kana keessa osoo yeroo hin fudhatiin carraa kanatti fayyadamuudhaan aadaa keenya haaromsuu qabna, kunuunsuu qabna, dhalootaaf ceesisuu qabna.